Afiyaan caffee Oromiyaa Adde Saada Abdurrahmani Booranatti hojiilee misooma daawwatan. Adde Saadan daawwannaa Boorana taasisan kanaani piroojeektii bishaanitii fi kan tajaajila waajjiraalee gandaallee yaayyuu ilaalan. Neetworkii bishaan Booranaa dame yookiin ammoo feezii tokkoffaa Haqancaroo Aksimuu kuusa bishaanitii fi ujummoo diriiraa jiru ilaaluun hojiin hojjetamaa jirgaarii ta'ullee amma barbaadam deemaa waan hin jirree fi hooggansi sadarkaan jiru hojii tana ta duraanii caala hordofuu qabaa jedhan. Haalli isaan tubboo diriirsaa jiran gaariidha. Ammaaf garuu kan argine humni isaanii gahaa miti. Humna namaa xiqqaadhaan kan hojjechaa jiranii. Maashiniillee gahaadhaa miti. Akkaataa immoo kontiraata agriigimentii irra jiru saniin miti hojiillee kana oofaa jiran waan ta'eef kana abbaan saayitii kana hordofuu fi konsaltaantiin as jiru dhimma isaa qabatanii hojiin isaan hojjechaa jiran barreeffamaan fiidbaakii kannaa fi maaltu sirraa'ee sirrooyini kaju sana hordofaa deemuun barbaachisaadha. Piroojeektiin neetworkii bishaan Booranaa kunini yoo xumurame hawaas Booranaa kan rakkoo bishaanii cimaa qaba kanaa fi abdii guddoo waan taateef sababa kontiraaktaroonni wal jala fuudhaa oolaniin hojiin tunini taqara caalaa harkifachuun qabduu jedhan Afiyaan caffee Oromiyaa Adde Saada Abdurrahman. Hawaasni immoo piroojeektii kanarraa abdii guddaadha kan qabu hawwiidhaan kan eeggachaa jirani rakkoon keenya waggaa dheeraaf nurra ture furmaata argata jedhanii eeggachaa kan jirani waan ta'eef gama isaaniitti deeggarsa barbaachisullee taasisaa kan jiran waan ta'eef akkuma abdatan sana abdii ta'ee qofa kan hafne rakkoo waggaa dheeraatti waan ta'eef xumurri isaa xumurame tajaajila hawaasaatiif gaafa banaa ta'e uummanni dhulleen koomiin uummatichaa gaafiin uummatichaa san deebi'ee jechuu dandeenya. Kanaan ala kontiraaktaratti dabruun kun hojii xiqqoo jalqabee bahaa kan biraatiif kannaa deemuun qisaasama riisorsiitti illee fidaa deema waan ta'eef abbaa qabaachuu qaba piroojeektiin. Abbaan tokko uummataa lammadammoo qaamni mootummaa sadarkaadhaan jiru. Adde Saadan daawwannaa isaanii kanaani rakkoo bishaan dhugaatii gandarweeyyullee yaayyuu ilaalan. Jiraattonni gandichaa saban paampiin bishaanii tajaajila dhaabee fi dheebuu namaaf sa'aatiif saaxilamnee jirraa jedhan. Wanni akka jajjabanu jirruuf akka bulli hin beenu harreebiin hin qabne hataa bulgar baqan hin beenu bisaan rakkoo bisaanii amtuu qabna. Bisaan jira kan horii dhuga, re'ee dhuga, loonii dhuga, gaala dhuga, nama dhuga. Bishaan wanni jiraatiin kan wanni sun cufan bisaan kan dhabde bisaan kan yoo amma tana dhabneetiin akkanuma ciime. Rakkoo kanallee biiroon bishaanii kan sadarkaan jiru xiyyeeffannoo itti kennee yeroo gabaabaa keessatti furamuu akka qabu Adde Saadan kallattii kaanii jiran. Inni jidduun dhaabbate kun ammoo rakkoo paampiin gubachuudha. Amma garuu bishaan riizarvaayira keessa jiru qofaatu tajaajila isaaniif kennaa jira. Kanaaf biiroon bishaan Oromiyaa qabatee furmaata akkatti kan obbummaadhaan qabanne. Haaluma wal fakkaatuun Adde Saadan kan tajaajila waajjiraalee gandoota magaalaa Yaaballoollee yaayyuu ilaalan. Haayoon daawwannaa waajjiraalee gandaa kunini gurmaa'insa mootummaa sadarkaa gandaatti jiran keessa tokko ka ta'e manneen maree gandaa cimsuu irratti kan xiyyeeffatee fi kenna tajaajila sadarkaa gandaatti jiru cimsuuf akka ta'ellee Adde Saadan himanii jiran. Adde Saadan daawwannaa kanaani ciminnaa fi hanqina manneen marii sadarkaa gandaaf magaalaa Yaaballoollee ilaalanii jiran. Daawwannaa kan keessatti haalli qabannaa ragaa tolaan hawaas tajaajiluu fi sochiif jalqabbiin jirgaarii ta'uu akka ciminnaatti kaasanii jiran. Jalqabbiin jiru gaariidha uumaan jedhu tokkoffaa afayaa'otiin kun tola hojjetu bilisaanii kan hojjetanii haalli ragaa qabannaa isaanii maaliin uumaan jedhu akka qaama bilisa hojjetu osoo hin taane bakka bu'ummaa uummataa sana fudhatanii haalli ittiin hojii isaanii hojjechaa jiran gaariidha kun jajjabaachuu qaba. Fooramii sadarkaa gandaatti gad buusuu deeggarsi manni maree gandaan oli jiru mana maree gandaatiif taasisaa jira laafaa ta'uu himuuni kun ammoo fooyya'uu qabu Adde Saadan dubbatanii jiran. Haalli fooramii hojii jiru jalqabbiin jiru gaariidha garuu bakka bakkatti wal fakkaataadha miti kan godina kanas yoo ilaalu xiqqoo harcaatii qaba. Leenjiinis akka kennamu mata duree qopheessinee gabbuusne jira. Kunis bakka bakkatti haala gaariidhaan deemamee kennamaa jira. Kan godina kanaa immoo qabatamaa argineen hojiitti hin galle leenjiin kun kennamaa jiru. Leenjiin kun kennamuu dhabuu isaatiin ammoo akkuma baratame sanitti manni marii gandaa suni socho'aa jira waan ta'eef. Walumaa galatti mana maree sadarkaa gandaa cimsuun sirni diimokiraasii ijaarraa jirruuf bu'uura waan taateef qaamoleen hundi mana maree gandoota kan cimsuu akka qabanis Adde Saadan dhaamanii jiran.